kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkasumas hordoftoonni fi itti fayyadamtoonni waldaa dargaggoota keenyaa kan taatan martu keessan ummanni keenya magaalaa Finfinnee keessas kan jirtan naannaa ishee siitii keessas warri jirtan hundi keessan bakka oomishni keenya jiru hunda irrattiyyuu bifa ho'aa ta'eetiin bifa har'a miidiyaan kun darbu irratti kan dhiyeessine ta'uu isaa beektanii gatii nuti dabarsinu hunda irrattiyyuu akka fayyadamtaniif waamicha keenya fi affeerri keenya ho'aa fi ayyaana keenyas jala bultii ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos baga isiniin ga'e jala bultii isaatiin baga geechan baga walumaan geenye jecha warreen biyya alas biyya keessas jirtan hundi keessaniyyuu bilbiltanii fi akkasumas barreessitanii warri ordara qabsiistan hundi keessan akkuma ergama keenya fudhannee bakkaa fi mana maatii keessaniitiin isinii ga'uu keenya kan ta'u isiniif ibsina. Kanaaf oomishooleen nuti dhiyeessine yookaan beellan nuyi dhiyeessine bu'aa beelladaatis dabalatee beelladaaf bu'aa beelladaa dirqama waan ta'eef ittaanutti deeggarsi adda addaa karaa mootummaatiinis wanni gaafanne martuu deebii nu argate kana caala kan dhiyeessinu isiniif ibsa. Yaa ta'u malee har'aaf kan isiniif dhiyeessuu dandeenyu hanqaaquu, lukkuu, dhadhaa, aybii akkasumas qooccoo waan hundaayyuu isiniif dhiyeessinee jirra. Shunkurtaa, re'ee akkasumas sangaa waan adda addaa isinii dhiyeessinee jirra. Minaanis bifuma kanaan dhiyeessinee jirra. Kabajamtoonni jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa yoo dhuftanii fayyadamtan bifa lamaan fudhattu. Tokkoffaa miseensota warra ta'aniif kallattiidhaan diskaawuntii fi akkasumas dursa silaatamaaf jechaadha. Sababni isaa miseensa waan ta'aniif miseensummaan keessan kanaan kan fayyadamtummaa keessan mirkaneeffattan waan ta'eef ummanni keenyas kamiifiyyuu gabaan keenyas kamiyyuu imaamilli keenyaaf miseensi keenya wal qixa ilaalamu. Sababni isaa imaamilli gabaa tokko qixa fayyadamummaan isaa ibsamuu fi argachuu qaba waan ta'eef gabaan hin dhufti hin deemti garuu itti fufa. Kanaafuu bifa kanaan isinii dhiyeessinee jirra. Lukkuu 450 irra ol hin deemne lukkuuwwan haadholee ta'an kanaa ol hin deemanii kormaa kan ta'an ammamaa jabaatu ammamaa guddatu 800 ol hin deemanii akkasumas hanqaaquun alatti 15 16 kan jedhamu oomisha keenya fi bakka rabsi keenya fi gurgurtaan keenya jiran kamirrattiyyuu qarshii 12 ol hin deemamu jechaadha. Bifa kanaan kan deemamu shunkurtaan qarshii 45 ol deemamuus hin qabu hin deemamu hin gurguramus. Re'oota wal qabatee re'een xiqqaan isaa kan jedhamu 2000 qarshii 500 kana olitti kan hin gurguramne ta'uu isaatti isiniif ibsina. Qotileen immoo akkuma jiranitti haala dhaata isaatiin waan ta'eef isas akkuma miidiyaa irratti lakkoofsi isaanii barreeffamaan lakkoofsi gabaa isaaniitis fiksir ta'ee waan irratti barraa'ee jiruuf bifa saniin kan walitti gurgurannu ta'a. Ambiraattis immoo laalletis haala gabaatiin ani isiniif dhiyeessinu ta'a jechaadha. Dhiyeessinii fi gurgurtaan asitti gurguramu ayyaana qofa eeggatee miti yeroo mara dhaabbataan idileedhaan gabaa idileetiin kan nu argatanidha. Gabaan har'a dhiyeessine kunis gabaa idileeti. Engadaas dhufanii oduu dhufanii kanuma har'as oduu dhufanii kanuma iftaan illee oduu dhufanii kanuma gabaan kun. Ittaan suudhaan immoo nuti yeroo mara isaatiiyyuu sababni maddi dhufaatii kana yookaan dhiyeessii kana tokkoffaa naannoo Oromiyaa keessaa kan baay'inaan dhufu ittaan suudhaan kibba keessaa kan dhufu jira. Kibba lixa Itoophiyaa yookaan immoo kibba lixa Itoophiyaa jechaan karaa Beenchi Shakkoo keessaas kan dhufanii jira. Karaa naannoo Amaaraa keessaas kan dhufanii jira. Kamisee keessaas kan dhufu jira. Bifa kanaatiin wal keessa hojjetama gabaan jechaadha. Kanaan kan deemamu. Affaar irraas, Sumaalee irraas, Jijjigaa irraas kan dhufan oomishoonni baay'een isaan jira. Roota fudhattan gara Jijjigaatti irraa kan dhufan baay'ee jira jechaadha. Ifama. Kanaafuu oomishoonni isaa addaan hin citu yeroo mara isaa itti fufu. Kuni jechaan ummataaf jiraachuu, ummata keessa jiraachuu, ummata waliin jiraachuun kuni daldaltummaa qofa odoo hin ta'in eenyummaa fi sabummaa keenyadha. Kanaatiifuu eenyummaan keenya yeroo mara isaa mootummaa keenya faana ta'uudhaan waan mootummaan itti rakkatu hunda irratti furmaata laachuudhaan deebii laachuudhaan itti deemuudhaan gahee waldaa keenya bahuun dirqama ta'a. Wanti gufuu nuti ta'uu malu yookaan immoo wanni rakkoo nuti ta'aa jiru tokkoffaa hubannoo walqixxummaa dhabuudha. Hubannoo walqixxummaa qaamni mootummaadha kamiyyuu bakka jiranitti hubannoo walqixxummaa argachuu qaba. Waajirri daldalaatii fi waajirri hojii gamtaa qixa hubannoo waliif hin qaban. Akkasumas waldaa keenyaafis hubannoo qaban sirrii miti. Fakkeenyaaf yoo fudhanne guyyaa gaafa 30 gaafa 29 minaan kumtaalli 1260 magaalaa Giincitti irratti qabamee Ashwaa Meedaa irratti waan nu jala arrabsamuu danda'eef waan hubannoo waldaa keenya irraa hin qabneef hubannoon waldaa keenya ummataaf akkanatti bifa kanaan qaqqaba yeroo mara isaatiyyuu. Kuni jechaan maaliin qabeenya waldaadhaaf hoggaa dhiyeessame gabaa qalaa'insa gabaadhaa to'achuudhaaf kan ta'udha. Kanaatiif iyyuu aga danda'ama ta'een gufuu kan walitti ta'aa jiru ofuma isaatiifis walii isaatitti
of jalatti warra jiran mootummaan of jalatti waan jiru Oromiyaa keessattis kan jiru magaalaa Finfinnee keessattis kan jiru federaal irra kan jiru sirriitti of ilaaluu qaba. Sababni isaa daldalli hojii gamtaa keessa jidduun galu harka hin galfatu. Garuu kan yeroo ammaa kana daldalli hojii gamtaa keessatti harka galfatee waan jeeqaa jiruuf isa kanarratti waliin dubbachuun wal dubbisuun jiraachuu qabaa jechaadha. Sababni isaa Oromiyaa irratti keessattiyyuu wal laaluun wal dubbisuun wal hubachuun murteessaadha waan ta'eef minaan kuni qofa oduu hin ta'in waan biraatis akka nu deeggaraniif waamicha keenya dhiyeessuu fi barbaanna. Sababni isaa dirqama ayyaanni eeggatee qofa oduu hin ta'in ayyaana duras xaafii irrattis fonqolcha mootummaati irratti ilaalchuudhaan shira akkamii akka deemamaa ture dursinee kan ibsa baasuu dandeenyes numaadha. Xaafiidhaan wal qabatee bifa kanaan kan adda dureen dhaabbanne waan ta'eef bifuma kanaan akka deemuu fi mootummaan humna isaa taanii akka jiru beekee akka nu waliin socho'u akka nu yaammatu akka bakka jirutti waliin jiraachuu keenya akka beekan waamicha keenyaa fi ibsa keenya kennuu barbaanna jechaadha. Guyyaa gaafa 19 ji'a 7ffaa irraa kaasnetti gaafa 16 ji'a 7ffaa irraa kaasnetti kan rabsuu calqabne yeroo ammaa kanatti xaafii kumtaala 15,000 ol rabsuu dandeenya jirra. Xaafii qofa fudhannee jechaadha. Roota bifa kanaatiin 7,000tti galchinee jirra. Karaa 7,000tti hin galchina jennee karaa urfanne bifuma saniin galchinee jirra. Loonis bifuma saniitiin galchinee jirra. Kanaatiif iyyuu amma humna waldaan tokko galchuu qabu hunda isaatiyyuu rabsinee jirra. Mootummaan immoo dabalataan deeggarsi isaa itti fufuu danda'e bulchiinsi magaalaa Finfinneetii fi akkasumas immoo bulchiinsi naannoo Oromiyaa deeggarsa keenya nutti deeme fuulduraafis immoo bal'inaan kan hojjennu ta'uu isaatti isiniif ibsina. Kanaaf humtuu rakkoon hin jiru jabaadhaa cimaa galatoomaa horaa bulaa Liibanaa.